Hordoftoonni Oromoo Voice Media bakka jirtanitti nageenya keenya isin hadhaqa bujacha oduun teenya irraa mata dureewwan akka TPLF dubbii muummichi ministeeraa Dr. Abiy Paarlaamaa irratti dubbate sababeeffachuun ibsa isin baaftee dabalate komii aangawoonni mootummaa akkaataa Itoophiyaan buufata galaanaa keessaa itti baate irratti qabanii fi guddinni dinagdee Itoophiyaa hariiroo Xaaliyaanii waliin qabdu cimsee jiraachuuf keessaa qabaanaa waliin turaa Arrafan Mahammad. Gareen adda bilisa baasaa ummata Tigraay dubbii muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad jalqaba torbee kana mana marii bakka bu'oota ummataa keessatti dubbatan mormuun ibsa baase. Ibsa isaan qoccolloon gama mootummaa federaalaa itti fufuu fi waraanni marsaa biraa yookiin kan balaa guddaa qabu ta'uu eeran. Garichi ibsa kaleessa baase kanaan mootummaan Itoophiyaa biyyootaa fi dhaabbilee idila addunyaa mariisisuu dura waliigalteen Piriitooriyaa hiika akka hin qabne godhuuf hojjechaa jira jedhan. Waliigaltee Piriitooriyaa cabsuudhaan hidhattoonni naannoo Tigraay keessaa akka baafaman godhuu caalatti hidhannoon akka jabaatan taasisaa jira jaha ibsi kun. Haa ta'u malee uummanni Tigraay fi TPLF adeemsa waliigaltee kanaan gama hundaan akka hojiitti hiikamuuf hojjechaa turuudha jaha ibsichi kun. Akka himannaa garichaatti mootummaan federaalaa qaama waliigaltichaa gara dhimma teeknikaatti gadi buusuun waliigaltichi akka hojiitti hin hiikamne taasisee ture jedhan. Waraana Tigraay keessatti gaggeeffame hordofuun beekamtiin seera dhaabichaa irraa haqamee akka garee shoorar keessatti farrajamullee yaadachiisan. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa TPLF waldhabdee hidhannoo keessatti hirmaataa jiraachuun beekamtii dhaabichaa haqee ture. Haa ta'u malee eega mootummaa federaalaa waliin irra deddeebiidhaan mari'ataniin booda beekamtiin dhaabichaa akka deebi'uuf waliigaltee irra ga'amuu eera ibsi kun. Boordiin filannoo beekamtii seeraa argachuuf TPLF irra deebi'iin dhaaba siyaasaa haaraa ta'e galmaa'u malee beekamtii seeraas ta'e fudhatama dhaabichaa waggoota 13 ol lakkoofsise qabuun itti fufuu waan hin dandeenyeef dhimmi falmisiisaa ta'ee jira. Dhimmi biraa TPLF ibsa isaa keessatti kaasee yaada muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad mariisistoota waliigaltee Piriitooriyaa irratti hirmaatan kan ilaallatudha. Waliigaltichi TPLF fi mootummaan federaalaa jidduutti kan mallattaa'e ta'us adeemsi naannoo dhaabbilee bakka bu'anii maricha irratti hirmaatanii fi waliigaltee mallatteessan gara dhuunfaatti geeffame jechuun ibsichi dubbata. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy haasawa mana marii bakka bu'oota ummataatiif taasisaniin mariisistoonnii fi namoonni waliigalticha mallatteessan ja'an eeruun hooggantoota TPLF amma Tigraay amma mootummaa waliin atakkaroo keessa jiran waliin akka hin taane ibsan. Kanneen gama Tigraay bakka bu'anii waliigalticha mallatteessan ijoodha jechuunis himuun Piriitooriyaa Jeneraal Tsarkan Geetaachoo Raddaa fi Asaffaa Abrahaam waliin mallattaa'ee ja'an. Kana malees filannoon naannoo TPLF waraanni dura gaggeesse seeraan ala ta'ee akka haqamu caasaan naannoo seeraan alaa san diigame mootummaan ce'umsaa yeroo akka ijaaramu hidhattoonni hidhannoo hiikkachuu fi buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti deebi'uufaa qaama waliigaltee kanaa ta'uu yaadachiisan. Meeshaa waraanaa dho'isuu fi leenjiin waraanaa qaama waliigalticha hin turre jechuun muummichi ministeeraa Dr. Abiy TPLF hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa gufachiisuu himatan. Ibsa TPLF kanaaf deebii kenneen waliigaltee kana eenyutu mallatteesse yookaan maal ja'an osoo hin taane qabxiileen waliigaltee sanada keessa jiran hojiirra ooluu fi dhiisuu isaaniitiin madaalamuu qabaa ja'an. Waraanni Tigraay itti gaggeessinee osoo lakkaawamee ji'a 2 hin caalu yeroo dheeraa hanga sanaaf waraana keessa turame ja'anii kan yaadanis jiru garuu akkas miti inumaa waraanni Wallaggatti gaggeeffame kan Tigraayitti gaggeeffame ni caalaa jechuun muummichi ministeeraa Dr. Abiy Paarlaamaa irratti dubbate. Garuu ibsi TPLF kun dubbiin muummicha ministeeraa waraana waggootaaf dhiiga dhangalaasee gadi xiqqeessuuf yaalii taasifamee ja'a. TPLF waraanni Wallaggaa ministeerri muummee Dr. Abiy akka wal bira qabanii itti fayyadamanis akka dhaabbatu waamicha dhiyeesse. Waldhabdee fi wal himannaan mootummaa federaalaa fi hooggantoota TPLF jidduutti erga eegalee bubbulee jira. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa baatii fulbanaa dabree xalayaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif erga irratti TPLF fi Eertiraan humna waloo hundeeffachuun waraana Itoophiyaa irratti banuuf sochiirra akka jiran himachuun ni yaadatama. Haa ta'u malee lamaan isaanii himata sana haaluun gama Itoophiyaatiin waraanni irratti banamuuf akka deemu deebisuun himatan. Lammiileen Tigraay fi xiinxaltoonnilleen waraanni marsaa biraa Tigraayitti ka'uu maluuf yaaddoo qaban naannichi lola waggaa 2tiin gaaga'amee ture waldhabdee hidhannoo biraa dandamachuu hin danda'u jechuun ibsaa jiru. Mootummaan federaalaa hidhattoota TPLF leenjisee fi meeshaa waraanaa adeemsa DDR'n hiikkachuu otoo qabanii akka hin hiikkamne dho'isuun himata.
Hooggantoonni TPLF ammoo hariiroon hooggantoota Eertiraa waliin qaban uummata Tigraay fi uummata Eertiraa jidduutti hariiroo nagayaa cimsuu malee akka mootummaan himatutti Eertiraa waliin qindaa'uun lola gaggeessuuf akka hin taane haale. Ibsichi dubbiin kun maqaballeessii fi doorsisa hooggantoonni waraanaa fi siivilii mootummaa Itoophiyaa Tigraay irratti facaasaa turan itti fufuu agarsiisaa ja'a. Balaa lolaa marsaa biraa mootummaa Itoophiyaatiin gaggeeffamaa jiru gama hundaan baay'ee kan hammaatu waan ta'eef qaamni dhimmi ilaallatu hundi dafee dhaabuuf ga'ee isaa bahuu qabaa ja'an. Kana malees qaamoleen araaraa dhimmi ilaallatu gamtaa Afrikaa fi dhaabbileen biroos akka dhimma kana jidduu galanii ilaalan waamichaa taasisanii jiru. Akkaataan Itoophiyaan buufata galaanaa keessaa baatee haqa kan hin qabnee fi dogongora seenaatii ja'ame. Itti aantuun afyaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataa Loomii Badhoo miidiyaaf yaada kennaniin akkaataan Itoophiyaan buufata galaanaa keessaa itti baatee haqa kan hin qabnee fi dogoggora seenaa isaa guddaadha ja'an. Itti aantuun afyaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataa Loomii Badhoo dubbii isaanii itti fufuun kasaaraan buufata galaanaa dhimma daldalaa qofaa miti kanaa mannaa bilisummaa imaammata Itoophiyaa bal'aadhaaf saaxiluu fi dhiibbaa dinagdee kan uumuu dhimma abbaa biyyummaa ta'us ibsite. Kanaaf mootummaan akkaataa seeraa fi hojmaata idila addunyaatiin ejjennoo nagayaa kennuu fi fudhachuun itti fayyadama buufata galaanaa kanaa mirkaneessuuf akka ta'e akeekte. Mana marii bakka bu'oota uummataatti gargaaraan ministeera mootummaa obbo Masarata Hayilee gama isaatiin dhimmi Itoophiyaan itti fayyadama buufata galaanaa hawaasa addunyaa biratti fudhatama argachuu isaa hime. Kana malees Itoophiyaan bu'uura kennuu fi fudhachuutiin buufata galaanaa argachuuf hojjechaa akka jirtu ibse. Itti aanaan dura ta'aa koree dhaabbata dhimma hariiroo alaa fi nagayaa mana marii Dr. Fatii Mahadii akka ibsetti akka seeraa fi hojmaata idila addunyaatti biyyoonni buufata galaanaa qaban biyyoonni lafaan hin marfamne qarqara galaana isaanii akka seenan hayyamuuf itti gaafatamummaa qabu ja'a. Itti fufuun Dr. Fatiin akka jahutti kaayyoon Itoophiyaa tattaaffii karaa nagayaa fi dippiloomaasiitiin buufata galaanaa irraa fayyadamoo ta'uudha jechuun buufata galaanaa galmaan gahuun dirqama keenya jechuun yaada isaa xumure. Guddinni dinagdee Itoophiyaa hariiroo isiin Xaaliyaanii waliin qabdu cimsee jira ja'an Xaaliyaanitti ambaasaddarri Itoophiyaa Dammituu hambisa. Ambaasaddar Dammituun akka miidiyaaf himtetti hariiroon gamlamee fi damee hedduu biyyoota lamaanii yeroo ammaa sadarkaa olaanaatti cehuu ibsite. Keessumaa hojiin dippiloomaasii ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad hojjetaniin xayyaarri yeroo jalqabaaf Itoophiyaatti hojjetamtee Tsahaay gara biyyaatti deebi'uu yaadachiisan. Ministeerri muummee Xaaliyaanii Joorjiyaa Miilooniin yeroo garaagaraatti Itoophiyaa daawwachuu fi hariiroon dippiloomaasii biyyoota lamaanii akka fooyya'uuf hojjetamuu ibsan. Hariiroon biyyoota lamaanii dameewwan diinagdee siyaasaa fi hawaasummaan guddachuu kaasanii dhaabbileen Xaaliyaanii hedduun hojiilee investimentii Itoophiyaa keessatti akka bobba'an taasifamee jira ja'an. Dabalataanis ijaarsa bu'uuraalee misoomaa, industirii fi oomisha konkolaataa, huccuu fi bu'aalee gogaa akkasumas bunaa fi bu'uuraalee qonnaa irratti biyyoonni lameen waliin kan hojjetan ta'us eeran. Yeroo ammaa dhaga'amtummaa fi hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa guddachuu himuun qabeenyi uumamaa fi humni namaa qaban abbootiin qabeenyaa biyyoota alaa hojiilee investimentii Itoophiyaa irratti akka hirmaataniif carraa kan uumuudha ja'an. Eegaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa cuunfaaleen gabaasaa har'aaf jennee walitti qindeeffanne kanaan ga'ammaa ture yeroo yerootti gabaasaaleen adda addaa kan biyya keessaa fi alaa akka isin dhaqqabuuf toora fuula Facebook Oromoo Voice Media follow like share godhuun YouTube keenyas subscribe godhuun nu hordofaa jechaa hanga sagantaa biroon walitti deebinuu nagayaan nuuf tura.